Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadda doqqoo hojjetannaa fi innis immoo maali yoo jettan kun barbarii bilcheesseen ka'e kun bicatee naannan iyyuu jijjiiraa jira. Kunoo jechuudha barbaree qaaraa bilchaateera akka inni hin gubneefan bilcheessee sini warree bilcheessuun barbaanne akkanaan godhachuu doqqaachuu hin dandeessu isiniin jala hordoftoota keenya kanaan baradhaa doqqaadhaa doqqoon akkasii laziiz jetti yaadamne doqqoon akkasii hin argamusi nyaattanillee quftanuu kunoo qullubbiitti naqnaa distittan bilcheessa kanaan bootaanitti bilcheessallee kunooti achuma keessaa fuudhee tanaas keessa dabarfadhaa jira. Kunoo kun immoo akkuma beekamtu jimbilaala wayi kusbaraa jedhamti. Kun immoo keefoo jedhamti in urgoofti. Kun keefoo jedhamti kun jimbilaala jedhamti. Akkasittiin itti naqxanii doqqaattu jechuudha barbaree achitti jimbila xiqqoo itti nammee jechuudha. Achiin daakamee dhadhaan wakakka itti godhamee biddeen irratti wayi daabboodhaan wayi immoo baaduudhaan deemaa isiniin jala hordoftoota keenya baradhaa doqqaadhaa namni hin beekne doqqaadhaa baradhaa beektan immoo isa beektan irraa fidaan barsiisaa wal barsiisuun gaariidhaan isiniin jala hordoftoota my family subscribe godhaa YouTube keenya nu waliin turtii gaarii kun jimbilaala keefoo kusbaraa keefoon immoo afaan arabaatiin waan isin taateen beeku garuu amma kuna xiqqoo si miiccinaa maaliif bakkeedhaa kutamee waan ta'eef miiccamuu barbaada jechuudha kun as keessa buufna kaza asiin no ashaboo xuqur asmuudii jechuudha itti namma akka argitan jalqaba irratti intinaatti naqeeraa qullubbii keessa buuseera keefoo keessa buuseera akkasitiin kunoo bishaan xiqqoo si nu barbaachisaa jechuudha. Kazaa amma bishaan xiqqoo si shaatti goona qallachuunis immoo ajaa'idha cunqoo si wayya doqqoo cunqoo minyoofti. Kaza akkasittiin kunoo akkasittiin daakamee doqqoon keenya diimaadha bareeda mi'aawaa yaa salaam laziiz jechuudha takkaan jiru doqqaadha nyaadhaa doqqoon jalqaba bilchaachuu qaba barbareen bilchaachuu qaba barbaree bilcheeffadha doqqaadha nyaadhaa siniif asfaa'u nufillee asfaa'u. Hordoftoota keenya kun doqqoon keenya baay'ee kun doqqoo doqqaanne hadda guyyaa doqqooti jechuudha. Kanaan doqqoo keenya illee kun baafanne doqqaanne kun mul'atamti. Ansaanii laastikiitti naqadha maaliif doqqoon amma guyyaa lama yoo taa'isi hadda akka yaaddan dhumu kun hundi amma guyyaa lama amma guyyaa sadii yoo taa'es badde intinaan ta'uun xiraa'u jechuudha. Laastikii waan ta'eef hin xiraa'u. Kazaan nam tokko doqqee ka'ee danfifata. Danfisuus hin danda'ama garuu ani ijaan qobaatti bilcheesseef dura utuun doqqeen bilcheesseef ani hin danfisu kunoo dhadhaallee kunoo baskeen jira. Ittiin naqaa jechuudha. Dhadhaatti naqee waliin makee ashaboo salaaladheen keddaadhaa
booda yerooni fuudhee nyaachuuf jedhu yaa salaam alaykum wallaahi irra ba'uu hin dandeessanuu jechuudha. Kanaan doqoon kan koo hadda kunoo kana fakkaata dhadhaan kan koo immoo kunooti. Dhadhaan danachuun laazima miti garuu doqqoo dhadhaan qabaanne namatti hin toltu. Doqqoo dhadhaa keessaa doqqoon minyoofti maaliif biddeenaa yeroo nyaatanu doqqoon irra caalaa biddeenaan immoo bakka waan tokko irratti ittoo saafa yaanna yoo qabaatan akkasitti kana fakkaata doqqoon kan koon isiniin jira hordoftoota keenya kanaan doqqaadhaa nyaadhaa. Doqqooma yeroo doqqaattanu jembilaala keefoo qullubbii keessa dhabamsiisna abbaan barbaade jembilaala itti naqata jembilillee nurgaa foolii isaatti kenna jechuudha. Deebi'ee immoo yoo danfifattanii qimamii adda addaa itti naqachuu hin dandeessu. Kororimaa waan argetti naqachuu hin dandeessu. Angaruu hin danfifne amma jalqaban bilcheesse waan ta'eef hin danfifne kororimaa illee hin galchine jechuudha. Kana hordoftoota keenya doqqaadhaatti fayyadama nyaadhaa. Garuu YouTube keenya subscribe nu godhaa. Bye bye.